Bakka jirtanitti nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota sagantaa sagalee jireenyaa, baga Waaqayyoon nagaan isin eege, baga Waaqayyoon isin gargaare, baga Waaqayyoon guyyaa har'aatti isin ga'e. Egaan akkuma beekamu torbeewwan lamaan darbe kanatti mata duree kadhannaa jedhu irratti waliin ilaalaa turreerra. Kutaa tokkoffaa keessatti kadhannaan maali yookaasiif hiikaan kadhannaa maal akka ta'e waliin ilaallee jirra. Kutaa lammaffaa keessatti immoo kadhatamuu eenyutu qaba yookaasiif kan kadhatamu eenyudha kan jedhu waliin ilaallee jirra jechuudha. Kutaa sadaffaa kana keessatti immoo kaayyoon kadhannaa maali yookaasiif kadhannaan maaliif barbaachisa kan jedhu waliin ilaalla. Faaruu jaalatamaa obboleessa keenya guutuu dhaggeeffannee itti fufna. Kana ilaala, ilaala, ararrike anaaf nagaa kooti, ararrike anaaf boqonnaa kooti, ararrike anaaf nagaa kooti, ararrike anaaf boqonnaa kooti. Akka kiristaanaatti kaayyoon nuti Waaqayyoon kadhannuu fi kaayyoowwan hedduutu jiru. Isaan keessaa isaan muraasa waliin ilaalle jechuudha. Inni tokkoffaan yaadaa fi akeeka Waaqayyoon nuuf qabu beekuuf. Kana jechuun maal jechuudha? Namni waan dhalate tokkoo fi Waaqayyoon maaliif nu uume isa jedhu deebicha argachuudhaaf jechuudha. Waaqayyoon nama kan uumee fi kaayyoo fi akeeka mataasaa waan qabuuf namni kadhaa gaafa kadhatu wanta Waaqayyoon biyya lafaatti isa uume sana akeeka Waaqayyoon isaaf qabu yookaasiif yaada Waaqayyoon isaaf qabu sana beekee akka itti fayyadamuuf, beekee hubatee akka itti fayyadamuuf namni Waaqayyoon kadhachuun barbaachisaadha jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Waaqayyoon gaafa nama uumu nama tokko akka tasaa miti kan inni uume. Biyya lafaa kana namni gaafa jiraatu akeeka Waaqayyoon isa uumeef sana bira ga'uudhaa fi adeemsi yookaasiif karaan ittiin Waaqayyoo irraa yaada sana akeeka sana beekuu kan inni qabu keessaa inni tokko karaa kadhannaati jechuudha. Kadhannaadhaanii namni suni wanta Waaqayyoon isaan hojjechuu barbaade sana beekuu danda'a jechuudha. Gama biraatiin kana jechuun maal jechuudha? Waaqayyoon nama tokko gaafa uume nama sana keessa wanta dhoksaa ta'e, iccitii dhoksaa ta'e kaa'eera jechuudha. Kanaaf namni kadhatu immoo dhoksaa iccitii sana isa Waaqayyoo bira jiru sana ni beeka jechuudha. Macaafa Ermiyaas raajichaa boqonnaa 33 lakkoofsa 3 irratti akka jedhutti inni na kadhadhu anis siif nan dhagaa, wanta guddaa ati qortee bira ga'uu hin dandeenye sitti nan agarsiisa jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Waaqayyoon nama keessa wanta hin beekamne tokko, wanta dhokataa ta'e tokko kaa'eera jechuudha. Gama biraatiin immoo Waaqayyoo bira wanti dhokataan tokko waa'ee nama tokkootiif kan karoorfame iccitii guddaan kan namni sun hin beekne, kan biyyi lafaa hin beekne, kan seexanni hin beekne Waaqayyoon bira jira jechuudha. Iccitii dhoksaa kana wanta namni qoree, wanta biyyi lafaa qoree, wanta seexanni qoree, wanti namni sun iyyuu qoree bira ga'uu hin dandeenye guddaan tokko Waaqayyoo bira jira jechuudha. Kanaaf immoo namni gaafa Waaqayyoon kadhate yookaas hin kadhatu iccitii dhoksaa isa namni kamiyyuu qoree bira ga'uu hin dandeenye Waaqayyoon itti mul'isa jechuudha. Kanaaf kaayyoon namni Waaqayyoon kadhatuuf inni guddaan akeekaa fi yaada Waaqayyoon namaaf qabu hubachuudhaaf, beekuudhaaf, itti fayyadamuudhaaf nama gargaara jechuudha. Macaafa Ermiyaas boqonnaa 29 lakkoofsa 11 irratti yaaduma kan deebisee dubbata akkana jedha. Yaada ani isiniif yaade anuma duwwaatu beeka. Innis yaada nagaa fi yaada wanta isin gara fuulduraatti eeggattan isiniif raawwachuuti malee yaada isin balleessuu miti jedha. Kana waan ta'eef yaada Waaqayyoon namaaf yaadu akkasumas akeeka Waaqayyoon namaaf qabu sana beekuudhaaf kadhachuun
isa tokko jechuudha. Kanaaf kaayyoon kadhannaa inni guddaan akeekaa fi yaada waaqayyoon namaaf qabu sana beekanii hubatanii ittiin akka fayyadamaniidhaaf nama gargaara jechuudha. Kaayyoon lammaffaan hariiroo waaqayyoo wajjiniin qaban cimsuudhaaf. Kana jechuun maal jechuudha? Namni waaqayyoon gaafa kadhatu, waaqayyoon kan kadhatus yeroo hunda waan ta'eef, yeroo mara kan inni kadhatu waan ta'eef, waaqayyoo wajjiniin dudubbata jechuudha. Adeemsa isaa keessatti, baaf gala isaa keessatti, waan hojjetu keessatti, waan hundumaa waaqayyoon gaafata jechuudha. Kana gaafa godhu hariiroo inni waaqayyoo wajjiniin qabu daqiiqaa keessatti, sa'aatii keessatti, guyyaa keessatti dabalaa deema jechuudha. Waaqayyoo wajjiniin yeroo hunda dudubbata jechuudha. Waaqayyoo wajjiniin haala namni beekneen haala dhokataa ta'e, iccitii dhokataa ta'e keessaanii hariiroo waaqayyoo wajjiniin qabu kan namaa caalatti waaqayyoo wajjin hariiroo ofii cimsuudhaaf nama gargaara. Kanaaf namni kadhatu tokko kaayyoon inni xiyyeeffatee kadhachuu qabuu fi hariiroo inni waaqayyoo wajjiniin qabu cimsachuudhaaf. Warra kiristaanotaatii fi waaqayyoon abbaadha. Kanaaf abbaa ofii wajjiniin yeroo hunda dudubbachuun wanta isaan qunname, wanta isaan barbaachisu, wanta isaaniif ta'uu qabu yeroo yerootti abdeetii godhanii waliin dudubbachuun kun kaayyoo hariiroo ofii cimsachuudhaaf nama gargaara jechuudha. Fakkeenyaaf Addaamii fi Ewaan yoo ilaalle waaqayyoon yeroo isaan Eden Gannat keessa turanitti waaqayyoon yeroo hunduma isaan bira dhaqee isaan haasofsiisa ture. Haala isaan keessa jiran isaan ilaala ture. Garuu isaanii sababa cubbuu hojjetanii irraa kan ka'e iddoo waaqayyoon isaan barbaadu, iddoo waaqayyoon isaan dubbisu, iddoo waaqayyoon isaan eegu sanatti ba'anii ni dhokatan. Dhokataniiti wayaa akkasii fi simboo waaqayyoon isaan irraa qabu, waaqayyoon isaaniif kennu sun irraa sokkurraa kan ka'e waaqayyoo wajjiniin dudubbachuu dhiisanii yookaas waaqayyoon isa isaanitti dubbachuu dhufe sana dhiisanii dhokatanii ba'anii. Kanaaf hariiroon isaan waaqayyoo wajjiniin qaban suni ni cite jechuudha battaluma. Kanaaf namni kaayyoon inni kadhachuu qabuuf inni tokko hariiroo ofii waaqayyoo wajjin cimsachuudha. Kaayyoon kadhannaan sadaffaan karaa ittiin fedhii waaqayyoo yookaas jaalala waaqayyoo hojii nuti biyya lafaatti hojjannu ittiin hubannudha. Kana jechuun maal jechuudha? Hojii guyyaa guyyaatti, hojii bara keessatti, hojii ji'a keessatti nuti hojjannu kun, wanti hojjannu kun fedha waaqayyooti moo miti jennee karaa ittiin adda baafannu. Keenyaaf gooftaan Yesuus gaafa gara fannootti geeffamu xoofoon muddee yookaas du'uudhaaf gaafa ga'ee fannoo irratti kadhannaa cimaa tokko kadhate. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 26 lakkoofsa 39 irratti akkana jedha. Xinnoo sirraa hiqee adda isaatiin gombifamee yaa abbaa koo hin danda'ama yoo ta'e xoofoon dhiphinaa kun ana irraan haa darbu. Garuu akka jaalala koo miti akka jaalala kee haa ta'u malee jedhee kadhate. Kanaaf kadhaa gooftaa Yesuus kanarraa kan nuti hubannu wanti nurratti ta'u, wanti nuti goonu, wanti nuti raawwannu, wanti nuti gaggeessinu, wanti nuti hojjennu hojiin hundi isaa fedha waaqayyoo ta'uu fi hin taane isaa karaa ittiin adda baafannu jechuudha. Kanaaf kaayyoon kadhannaa akkasiif inni sadaffaan karaa ittiin fedha waaqayyoo adda baafannudha. Kaayyoon kadhannaa inni arfaffaan kadhannaan abboommii waaqayyooti. Kana jechuun waaqayyoon na kadhadhaa waan jedheedhaafi. Itti dabalataanis gooftaan Yesuus mataan isaatu waan kadhachaa tureef kadhannaan akka abboommii isa guddaatti, isa beekamaatti waan ilaalamuuf, waan fudhatameef, waan kennameef namni kadhannaa akka kaayyootti godhatee kadhachuu dirqama qabachuu. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 7 lakkoofsa 7 hanga 8tti akkana jedha. Yesuus itti fufee kadhadhaa isiniif hin kennama, barbaadaa hin argattu, balbala rukutaa isiniif hin banama. Kan kadhatu hundinuu hin fudhata, kan barbaadu sin argata, balbala kan rukutuufis hin banamaa jedhe. Kana jechuun kadhannaan abboommii akka ta'e ifatti sagalee waaqayyoo kan dubbatudha. Akkuma jalqaba tuquuf yaaletti kaayyoon kadhannaa baay'eedha. Kutaa kana keessatti qabxiiwwaan afur waliin ilaalleerra. Isaanis kaayyoon kadhannaa inni tokko akeekaa fi yaada waaqayyoo ittiin beeknudha. Inni lammaffaan karaa ittiin hariiroo nuti waaqayyoo wajjin hin qabnu cimsannuudha. Inni sadaffaan karaa ittiin fedhii waaqayyoo wanta hojjennu, wanta nurra ga'e, wanta nurra ga'aa jiru ittiin beeknudha. Inni arfaffaan kadhannaan mataa numtisaa abboommii waaqayyoo waan ta'eef. Kanaaf kutaa kana keessatti kaayyoon kadhannaa maal akka ta'e waliin ilaalleerra. Kutaa itti aanutti hanga walitti deebinutti nagaa waaqayyoo bakka jirtanitti
isin faa baay'atu barumsa kanarraa barumsa xiqqoo akka argattan abdiin qabaa. Fayyaa ta'a.